Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii kun qubee akkaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 12ffaati. Asirratti egaa wanta isiniin jedhu saamni sabiskiraayib gochaa jirullee dabalaa jira. Barattoonni yuutuubii keenya ilaalaa jiranis dabalaa jiru. Garuu immoo kanaa olitti baay'ee tokko dabaluun irra jiraata jedhanii yaada. Maaliif ijoollee baay'ee hedduu bira ga'uu qaba. Inni kan biraan baay'inaatiin barumsa biraalatti nu dabala jettanii gaafachaa jirtu. Tan dabala jedhanii yaada ijoollee biraallee barbaadee akka isaan barsiisaniidhaatiif nan affeera jedhanii yaada. Inni kan biraanii fuula yuutuubii kan biraa qabna qubee exam time kan jedhu jechuudha. Wanti keenya yuutuubii isa kana kilik gootanii jechuudha gaafa hoomii jala seentanii jalqaba irratti isinii dhufa illee sabiskiraayib gochuudhaatiin nu deeggaraan anna sabiskiraayibii 40 waan ta'e qaba reefuyyuu. Isallee sabiskiraayib gochuudhaatiin nu deeggaraan isiniin jedha. Viidiyoo keenya darbee irratti gaa maal walitti ilaallee ture maximum and minimum values of maximum and minimum functions kan jedhu keessatti akkamittiin akka function tokko increasing yookaan immoo decreasing akka ta'e akkamitti akka gargar baasnu walitti ilaallee ture. Function tokko if f derivative keenya it is greater than or equal to 0 ta'e f derivative isaa function f of x ini this is increasing on this interval inni kan biraan immoo f derivative at x immoo less than or equal to 0 ta'e immoo interval wayirratti jira function keenya f of x jenne suni this is decreasing function dha jenne walitti ilaallee ture. Viidiyoo kana irratti immoo minimum value dhaa fi maximum value of function kan jedhu walitti ilaallaa jechuudha. Activity 2.13 irratti jalqaba irratti maal jedha? Consider the graph of the following functions. Function kana consider haa goonuti mi halaallo jechuudha. Sana booda asirratti maal jedha? Where a function attains a maximum value and a minimum value. Functioning kuni oddoo kamittidha kan inni maximum value irra gahe akkasuma immoo minimum value irra kan inni gahe jechuudha. Asirratti ilaala functioning kuni asirratti egaa functioning kun jechuudha r kaasee immoo baattidha jechuudha kan nu kennamu. Functioning kuni maximum kan inni ta'u ilaala. Maximum jechuun y axis keenya irra barbaanna. Y axis irratti pointii kana kan darbee jira pointii kana. Jechuun kanaa olitti kan ta'e hin jiru. Maximum value isaa attain kan godhe eessarrattidha at point b irrattidha jechuudha. And minimum value immoo kan inni attain kan inni godhe jechuudha functioning kun jechuudha. Pointii eessarrattidha q fi r gidduutti jechuudha. Between q and r irratti maaltu godheera attain godheera jechuudha. Inni kan biraan maalidha? What happens to the gradient at a point at a maximum point and minimum point dha. Minimum point fi maximum point irratti gradient isaa maalidha? Kana dura gradient jechuun maal jechuudha? The slope of the tangent line dha. Slope of tangent line dha inni ramtir viidiyoo gara jalqabaa boqonnaa tokko gara boqonnaa lama gara jalqabaa irratti jechuudha. Gradient isaa maalidha? At the maximum point and at the minimum point. Maximum point jechuun iddoo kana dhanneerra. Maximum point kana irratti egaa gradient isaa maalidha? Gradient jechuun egaa si'a tokkicha qofa kan tuqee darbuudhaan mitiire tangent line dha jechuudha. Sanaafiyyuu tangent line pointii kana takkicha qofa tuqee darbu it is horizontal line dha. Horizontal line kun immoo slope isaa maal? It is slope isaa 0 dha jechuudha. Akkasuma immoo minimum point irratti illee iddoo kana jechuudha. Iddoo kana kan inni takkaa tuqee darbu kuni iddoo kamittidha? Iddoo kana mitiire minimum point keenya. Iddoo kana irratti minimum point keenya irratti ilaala. Takkaa qofa kan inni tuqee darbu horizontal line yoo ta'e qofadha. Maximum point irrattis ta'e minimum point irratti gradientiin keenya maal jechuudha? 0 dha jechuudha. 0 dha jechuudha. 0 ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin erga ilaallee booda amma immoo definition 2.9 haala ilaallu fakkeenyaatiif definition 2.9. Definition 2.9 irratti maal jedha? If there exists an open interval way yoo jiraate jechuudha. A, B irratti A, B functioning jedhamu interval A, B irratti jira containing the number c. Number c immoo of keessatti qabatee jechuudha. Such that f of x is less than f of c. F of x ni less than f of c dha. For all x hundumaatiif x ni immoo eenyu keessa jira? A, B keessa jira jechuudha. C nis A, B keessa jira. X nis A, B keessa jira. X garuu lakkoofsa hundaatiif c irraatiin kana jechuudha. F of x is less than f of c yoo ta'e jechuudha. Other than what dha? For all x in A, B other than c in the interval. Interval kenname keessatti jechuudha. Then f of c is a relative or local maximum value of f and a point c, f of c is called the relative maximum point jedha iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti f of x in hundisaa f of c dha gadi yoo ta'e f of c kun maal jedhama? It is a relative or local maximum value.
local maximum value jechuu dandeenya yookaan immoo relative maximum value jechuu dandeenya jechuudha. And the point c comma f of c is called the relative maximum point jennaan jechuudha. The relative maximum point isa kam c comma f of c kun jechuudha. Inni kan biraan if f of x is greater than or equals to f of c for all x in a comma b other than c then f of c is the relative minimum value jennaan jechuudha. F of c kophaatti yoo ta'e relative minimum value akkasuma immoo relative maximum value ta'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaan immoo garuu yoo pointii kanaatiin ta'e immoo jechuudha bifa kanaatiin it is known as the relative minimum or local minimum point jennaan jechuudha. Figarii armaan gadi ilaaledha. Functions may have any number of iddoo kanatti any number of relative maximum or relative minimum qabaachuu danda'a jechuudha. Any number gaafa jedhu iddoo kanatti egaa relative maximum yookaan immoo relative minimum kan jennu kun jechuudha. Salphaadhumatti maal jechuu dandeenya local points yookaan immoo extreme values jechuu dandeenya. Extreme value jechuun yookaan isa maximum yookaan immoo isa minimum isa akka jennu sana jechuudha iddoo tokkotti. Mee kana bifa functiontiin ilaalu iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti ilaala intervalii wayii irratti fudhachuu dandeenya. Any interval fakkeenyaaf intervalii kana lamaan gidduutti fudhannu. Intervalii kana lamaan gidduutti gaafa fudhannu point isheen kun maadha? It is maximum point dha. Maximum point dha. Intervalii kana lamaan gidduutti jechuudha. So intervalii doomanii sana irratti toon taane intervalii wayii irratti jechuudha. Intervaliin sun immoo kanaaf kana gidduu fudhadheera miti. Intervalii kana keessatti this is the maximum point. Maximum point gaafa ta'u maal jennaani local maximum jechuu hin dandeenya jechuudha. Yookaan immoo relative maximum jechuu hin dandeenya. Inni kan biraan iddoo kanas fudhachuu dandeenya. Kanaafi kana gidduu jechuudha. Kanaaf kana gidduu yeroo fudhannu relative maximum yookaan immoo relative local maximum jechuu dandeenya. Inni kan biraan pointii kana immoo ta'uu fudhanne kanaafi kana gidduu jechuudha. Local minimum ta'uu danda'a. Fakkeenyaan kan biraan kanaafi kana gidduu ta'uu fudhanne iddoo kana jechuudha. This local minimum ta'a jechuudha. Inni kan biraan kanaafi kana gidduu immoo ta'uu fudhanne pointiin kun maal ta'a jechuudha local maximum ta'a jechuudha. Inni kan biraan any number of local maximum or local minimum qabaachuu danda'a. Hamma barbaade jechuudha. Hamma barbaade iddoo kanatti functions may have any number of local maximum or local minimum qabaachuu danda'a. Kana jechuun baay'inni isaa hamma barbaade ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraani if c is isheen kun c dha iddoo kanatti if c is in the domain of f c kuni domain f keessa jiraata jechuudha. And for all x hundumaatiif in the domain of the function for all x isa amma ilaalle kan irratti maal ture for all x in a comma b dha intervalii wayii keessatti jechuudha. Asirratti garuu in the domain of the function of f of x is less than or equals to f of c yoo ta'e f of x hundisaa jechuudha. F of c dha gadi yoo ta'e then the point c comma f of c is an absolute maximum value of the function. Kana jechuun egaa kan isaa olii tokkollee hin jiru jechuudha. Maaliif sababiin isaa iddoo kanatti maal for all x in the domain of the function jenne waan ta'eedha. Isa silaa irratti maal ture for all x in a comma b irratti intervalii wayii irratti jechuudha. Asirratti garuu maal in the domain of the function keessatti waan ta'eedha jechuudha. So it is absolute maximum dha jechuudha. Absolute maximum dha jechuudha. If for all x in the domain f of x is greater than f of c yoo ta'e immoo jechuudha. Faallasa kana yoo ta'e immoo then c comma f of c is called absolute minimum value jennaan jechuudha of c comma f of c. The absolute maximum and the minimum values of f are called what? Absolute extreme values jennaan jechuudha. Absolute extreme values. Iddoo kanatti absolute maximum yookaan immoo absolute minimum kan jedhu kana callisnee immoo maximum yookaan immoo minimum qofa jechuun ni danda'ama. Minimum yookaan maximum jennaan jechuudha. This absolute maximum yookaan immoo absolute minimum jechuudha karaa biraatti. Inni kan biraan asirratti isa silaa irratti maal jenneerra relative yookaan immoo local maximum is ta'e local minimum jechuudha hamma barbaade qabaachuu danda'a jenneerra. Asirratti garuu hamma barbaade qabaachuu hin danda'u. Kan inni qabachuu danda'u tokko qofaadha jechuudha. Kana irraan siniin jedhu local maximum tokko local minimum tokko qofa jechuudha. Tarii immoo dhabuuyyuu danda'a. Local maximum qabaachuu dhiisuu danda'a. Local maximum minimum immoo qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Qabaachuu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Garuu yoo baay'ate tokkodha jechuudha. Atomostuuwwan. Inni kan biraanis iddoo kanatti nooti jedheeti absolute extreme are not necessarily unique. Kana jechuun dirqama jiraachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Dirqama jiraachuu dhiisuu danda'a. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti not necessarily unique gaafa jedhu jechuudha. Dirqama jiraachuu hin qabuudha yookaan immoo dirqama jiraachuun irra hin jiraatu isa jedhu ibsuudhaafidha malee adda miti jechuu barbaade miti. This is the same. Anis baasu, atis baasu, eenyus baasu local extreme yookaan immoo absolute extreme value keenya the same dha. Yeroo hundaa jechuudha. Jira taanaan jira, hin jiru taanaan hin jirudha.
at either local maximum or local minimum point the gradient is what 0 dha. Local maximum irrattis ta'e local minimum irratti maadha this gradient is what 0 dha. Gradient isaanii maadha 0 dha. Akkuma activity silaa irratti laalle jechuudha. Inni kan biraan asirratti wanti isin beekuu qabdanii inni kan biraan isin beekuu qabdan jechuudha. Local maximum absolute maximum ta'e absolute minimum yookaan immoo absolute extreme value hundi isaanii maadha local minimum yookaan immoo local maximum ta'uu ni danda'u jechuudha. Absolute extreme value hundi isaanii maadha extreme value dha. Absolute extreme value jechuudha. Garuu maadha local warri ta'an immoo jechuudha dirqama maal ta'uun irra jiraatu jechuudha. Absolute ta'uun irra jiraatu jechuudha. Fakkeenyaatiif asirratti ilaala. Inni kuni absolute minimum dha. Kanaa gaditti hin jiru waan ta'eef jechuudha. Asirratti ilaala. Kanaa gaditti kan pointii kanaa gaditti hin jiru. Sababii kanaaf absolute minimum dha. Inni kan biraan immoo inni isaan kana keessaati jechuudha warra inni guddaa ta'e isa kanadha. Kanaaf iyyuu kun maadha absolute maximum dha jechuudha. Kun garuu maal ta'uu danda'a? Relative maximum ta'uu danda'a jechuudha. Relative maximum ta'uu danda'a. Inni kan biraan isaan kun iddootti intervaalii wayiirratti jechuudha. Yoo ol kaan yookaan immoo yoo gadi bu'anii yoo ol ka'e relative maximum ta'a yookaan immoo local maximum iddoo kanatti immoo kunis relative minimum local maximum relative minimum iddoon kun immoo inflection point dha jechuudha. Inflection point jechuun from bakka inni jal'achuudhaatiif yookaan immoo from upward parabola to downward parabolaatti bakka inni garagaluudhaaf deemudha jechuudha salphaadhumatti. Inflection point kan jedhu gara fuulduraatti ni jira jedhetanii yaada isa ni ilaallaa jechuudha. So absolute maximum dhaa fi relative maximum bifa kanaatiin ni gargar baasuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan maadha? Procedure to find the absolute extreme values based on closed interval. Closed interval irratti hundoofne jechuudha. Absolute extreme value yookaan immoo absolute maximum yookaan immoo absolute minimum gargar baasna jechuudha. Asirratti maadha? Functioning tokko jechuudha. Closed interval miti taanaan jechuudha. Closed interval miti taanaanii yookaan absolute maximum yookaan immoo absolute minimum isa gargar baasuun xiqqoo ishee ulfaachuu ni danda'a. Closed interval yoo ta'e qofaadha kan nuti gargar baasnu jechuudha. Asirratti fakkeenyaatiif maal jedha? We can find the absolute maximum and minimum values of the function f on the closed interval a, b by the following steps. Steepota kana fayyadamneetu closed interval irratti absolute maximum isaa fi absolute minimum function tokko gargar baasuun ni danda'ama jechuudha. Isaanis immoo maal irratti hundoofneetudha? Tokko maal goona find the critical number of the function f. Jalqaba irratti critical number function icha barbaadna. Absolute maximum is the absolute minimum barbaadudha jechuudha. Inni kan biraan maal goona evaluate f at all critical numbers. Critical number isa arganii sanarratti immoo f of x keenya maal goona evaluate goona jechuudha. And as the end point is a, b. Asirratti closed interval kana irratti dhandheeramte a fi b irratti maal barbaadna jechuudha. Evaluate goona jechuudha gatii f. Sana booda choose the largest and the smallest values obtained in step 2. Asirratti isa guddaa fi isa xiqqaa arganne sana maal goona choose goona jechuudha. Inni largest maadha maximum value dha. Inni xiqqaan immoo minimum value of f ta'a jechuudha. On what? On a, b irratti jechuudha. Kana bifa fakkeenyaatiin ilaalu iddoo kanatti. Find the absolute maximum and minimum values of the function f of x is equals to x square minus 2x on negative 1,2 dha jedha iddoo kanatti. Jalqaba irratti maal barbaanne f derivative yookaan immoo critical number barbaanna. Critical number barbaaduuf maal gochuu qabna? Jalqaba irratti f derivative at x barbaanna yookaan immoo f of x derivative jechuudha. F of x derivative gaafa goonu kana maal ta'a? 2x minus 2 taati kun jechuudha. Sana booda kana maal goona qixxeetaa 0 taasisna jechuudha. Critical number barbaanna waan ta'eef jechuudha. Sana booda critical number keenya gaafa barbaannu qixxeetaa maal ta'a asirratti x is equals to 1 is a critical number. Critical number dha jechuudha. Inni kan biraan critical number gaafa barbaannu bakka itti f derivative at x maal ta'udha? Undefined bakka itti ta'uu barbaanna jechuudha. So kana bakka itti kun undefined ta'uu jira hin jiru. 2x minus 2 kun it is defined for all real numbers. Kanaaf iyyuu critical number keenya x is equals to 1 qofadha jechuudha. X is equals to 1 kan adda arganne booda doomanii sanuu kenname kana keessa jiraachuu qaba jechuudha. Interval sanuu kenname kana keessa. Interval kana keessa jiru taana it is not a critical number for this function on this interval. Interval kana keessa jiru taana jechuudha. So 1 kun interval kana keessa jira. Kanaaf iyyuu critical number dha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Sana booda gaama absolute and minimum value isa barbaaddaatiif maal goona jennee tokkoffaa critical number irratti function kana evaluate goona jechuudha. Kana jechuun f of 1 evaluate goona jechuudha. F derivative at 1 miti f of 1. Sana booda kana gaafa evaluate goonu 1 fi as keessa galchina jechuudha. 1 square minus 2 times 1 is equals to 1 square gaafa goonu 1 minus 2 that is negative 1.
inni kan biraanii closed interval dha waan ta'eef at the end point irratti maal goona jedha evaluate goona jechuudha. F of negative 1 gaafa barbaannu 3 dha. F of 2 gaafa barbaannu mootii 0 dhufee jechuudha iddoo kanatti. Amma gaasa kana keessaatti maal barbaanna jechuudha? Isa guddaa fi isa xiqqaa barbaanna jechuudha. Inni guddaan meeqadha asirratti 3 dha. Inni xiqqaan immoo meeqadha 0 dha. No iddoo kanatti negative 1 inni xiqqaan immoo jechuudha. Inni xiqqaan immoo meeqadha negative 1. So inni xiqqaan kun maal jedhama jechuudha? It is absolute minimum jennaan isa guddaa kanaatiin immoo absolute maximum jennaan jechuudha. So iddoo kanatti egaa therefore the absolute maximum value is what 3 f of negative 1 jechuudha. And the absolute minimum value is what negative 1 jechuudha. Inni xiqqaan immoo jechuudha. So negaativa tokkoo fi 3 irratti jechuudha. Egaa negaativa tokko iddoo kanatti negative tokko negative 1,3 irratti jechuudha. That is the maximum point ta'a jechuudha. And the 1, negative 1 is what the minimum point of f ta'a jechuudha. Bifa salphaa ta'edha. Inni kan biraan exercise 2.5 immoo ilaallu. Exercise 2.5. Exercise 2.5 gaafa ilaallu maal jedha? Find the maximum and the minimum values of the functions on the given interval. Intervalii kenname irratti maximum value fi minimum value keenya barbaanna jechuudha. Intervalii kenname irratti. Fakkeenyaaf asirratti biirra kan jiru kanaa barbaannu. Eerraa fi kan biraas immoo ofii keessanitti yaaltu jechuudha. Biirra kan jiru gaafa laallu biirra kan jiru maaltu nu kenname? F of x is equals to x cube plus 3x square plus 3x square minus 9x plus 5 dha kan nu kenname. Intervaliin negative 1,2 nis nu kenname jechuudha. Asirratti kan nuti gaafatamne maal? Absolute maximum fi absolute minimum kan nuti barbaannu jechuudha. Absolute maximum fi absolute minimum barbaaduudhaaf ni jalqaba maadha? F derivative at x barbaadudha. F derivative at x badda barbaanne booda critical number isaanii barbaanna jechuudha. F derivative at x ni gaafa barbaannu kana gaafa derivative goonu jechuudha. Maal ta'a? 3x square. Ishee kanammoo gaafa derivative goonu maal taati? Plus 6x. Ishee kanammoo gaafa derivative goonu minus 9 taati jechuudha. Minus 9. 5 gaafa derivative goonu immoo 0 ta'a. Sana booda kan arganne booda kan eenyu faana wal qixxeessina jechuudha? 0 faana wal qixxeessina jechuudha. 0 faana wal qixxeessina jechuudha. 0 faana erga wal qixxeessine booda kana 3x square plus 6x minus 9 is equals to 0. Kana hunda isaatu kana 3 dhaati firree maal ta'a? 3x square plus 2x minus 3 is equals to 0 ta'a jechuudha. Sana booda functionii kana maal gochuudha? Factorize goone 0 functionii kana barbaadudha jechuudha. Kanaafiyyuu kanannaa barbaannu walitti baay'atee negaativa 3 walitti daameen poozitiiva 2 kan nuuf fakkeenyaatiif kana jechuun x square minus x plus 3x minus 3 is equals to 0 walitti idnaayida 2x ta'a innaa walitti baay'atee immoo negaative 3 ta'a jechuudha. Sana booda kana factorize goonu asirratti x kana alatti baafne x minus 1 tafti iddoo kanatti immoo 3 ta'uu alatti baafne x minus 1 is equals to 0. Sana booda asitti x minus 1 asittis x minus 1 koomanii qabu waan ta'eef tokko fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan x plus 3 as kana nakkubaatti baafanna jechuudha x minus 1 is equals to 0. Kana gaafa furru x is equals to negative 3 or x is equals to positive 1. Kanadha jechuudha. Critical numbering keenya. Critical numbering keenya edda arganne booda asirratti x is equals to negative 3 kuni interval nu kenname keessa maadha hin jiru. Kanaafiyyuu kuni critical number for this function ta'uu hin danda'u jechuudha. On the given interval. On the given interval. Kanaafiyyuu kan nuti qabnu meeqa qofaadha jechuudha. X is equals to 1 qofaadha jechuudha. X is equals to 1. Sana booda gaa erga kana arganne booda critical number keenya edda arganne booda kana hin barbaannu jechuudha. Critical number keenya edda arganne booda maal goona? At the critical point and at the end point irratti maal goona? Evaluate goona jechuudha. F of x keenya. So f of 1 jalqaba irratti at the critical point irratti wanti haa gooname haa hojjennuti. Sana booda naaf inni keessa galchinu 1 cube plus 3 into 1 square minus 9 into 1 plus 5 ta'a jechuudha. Naas keessa tokko galchinu jechuudha. Kana naa walitti 1 plus 3 minus 9 plus 5 ta'a jechuudha. Kanuuf kun 4 kana kana walitti 5 no 9 qixxeetaa maal ta'a 0 ta'a jechuudha asirratti. Inni kan biraan f of 2 barbaanna jechuudha. F of 2 immoo naas keessa galchinu 2 the whole cube plus 3 into 2 the whole square minus 9 into 2 plus 5 ta'a jechuudha. Kana immoo gaafa hojjennu 8 plus 3 times kun 4 dha 12 minus 18 plus 5 ta'a jechuudha kun immoo. Sana booda kana naa walitti daanu 8 plus 12 meeqa ta'a 20 minus 18 that is 2 plus 5 that is 7. Inni kan biraan meeqadha? F of negative 2 substitute goona jechuudha. F of negative 2 gaafa substitute negative 2 cube plus 3 into negative 2 square
minus 9 into negative 2 plus 5 ta'a jechuudha. Kana gaafa evaluate goonu isheen kun meeqa taati? Negative 8. Isheen kun immoo positive 12. Isheen kun immoo positive 18. Isheen kun immoo positive 5 taati jechuudha. Sana booda kana gaafa walitti daanu negative 8 plus 12 positive 4 plus 18 22 22 plus 7 plus 5 20 7 ta'a jechuudha. 27. Asirraatii gaamma isa guddaa ta'e dhaqnee barbaanna jechuudha jalqaba irratti. Kun 27 dha, kun 7 dha, kun immoo maadha? 0 dha. So inni kun maal jechuudha? It is absolute maximum ta'a jechuudha. Absolute maximum. So f of 2 is equals to 27 is what? It is absolute maximum ta'a jechuudha. Absolute maximum. Absolute maximum ta'a jechuudha. Inni kan biraan inni xiqqaan immoo asirraatii meeqadha? 0 dha. Kanaafiyyuu f of 1 is equals to 0 is what? Absolute minimum ta'a jechuudha. Absolute minimum ta'a jechuudha. Inni kan biraan egaa asirratti gaafa absolute point maximum point fi minimum point isaan gaafa barreessinu jechuudha. Maximum pointiin keenya maximum point is what? Is negative 2,27 dha jechuudha. This is a maximum point and minimum point immoo meeqadha jechuudha. Minimum point is inni immoo meeqadha? 1,0 dha jechuudha. 1,0 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraani diirra kan jiru moo hojjennee diirra kan jiru kun jechuudha. Maaltu nu kenname? F of x is equals to x square minus 2x plus 4 divided by x minus 1 dha jechuudha. Kan nu kenname jalqaba irratti kaa funkshinii kana maximum absolute maximum isaa fi minimum isa value isa barbaaduudhaatiif jechuudha. Maal gochuu qabna? F derivative at x barbaaduu qabna. Kana jechuun critical number barbaaduu qabna jechuudha. F derivative at x gaafa goonu kana jalqaba irratti it is quotient function dha. Quotient function kana immoo gaafa derivative barbaadnu akka viidiyoo darbe irratti ilaalla jechuudha. Part 9 irratti deebisanii ilaaluu dandeessu. Jalqaba irratti sarara keessa maal goona? Derivative goona. Sarara keessa gaafa derivative goonu maal ta'a? 2x minus 2 taati jechuudha. Isheen irra keessa sana booda times isa jalaa akkuma jirutti itti baasnaa jechuudha. Sana booda hir'isuu gooneetu ammoo isa jalaa derivative goona isa irra keessa akkuma jirutti itti baasnaa jechuudha. Kana gaafa derivative goonu tokko taati. Tokko times any number lakkoofsichuma dhufa waan ta'eef gatiin qabu. Sana booda x square minus 2x plus 4 qofa taafaa jechuudha. Divided by gooneetu isa jalaa maal goonadha? Square goonadha. Kanaaf x minus 2 the whole square ta'a jechuudha. Sana booda idda kana arganne booda kana immoo walitti baasnu 2x minus 2 times x minus 2 gaafa goonu 2x times 2x that is 2x cube kana kanatti gaafa baasnu minus 4x kana kanatti gaafa baasnu minus 2x kana immoo kanatti gaafa baasnu positive 4 sana booda kana immoo negative asa gaafa raabsinu negative x square kuni kanatti plus 2x minus 4 ta'a jechuudha divided by maali ta'a jechuudha iddoo kanatti x minus 1 no x minus 2 the whole square ta'a jechuudha x minus sana booda no iddoo kanatti kun x square sorry sana booda is equals to kana gaafa walirraati hir'isaa deemnu jechuudha kun 2x square dha kun immoo minus x square dha gaafa walirraati hir'isnu x square taati jechuudha kun minus 4x dha kun immoo minus 2x dha walxinna kun yookaan immoo kunii fi kun maal ta'a wal balleessa kanaaf maadha minus 4x qofa ta'a jechuudha minus 4x inni kan biraan asitti kun 4 dha kun immoo meeqadha negative 4 isaan lamaatu maal ta'u wal balleessu jechuudha sana booda kanaaf x square minus 4x divided by x minus 2 the whole square dha jechuudha sana booda gaas irratti kana critical number isa barbaadatiif tokko kana qixxeetaa maal taasisna qixxeetaa 0 taasisna jechuudha kana gaafa qixxeetaa 0 taasisnu kana gaafa qaxxaamura baasnu maal ta'a jechuudha asirratti x square minus 4x is equals to 0 kana jechuun immoo x in keenya maal ta'a jechuudha x into x minus 4 jechuun dandeenyu kun asitti is equals to 0 kana jechuun x is equals to 0 or x is equals to what positive 4 ta'a jechuudha critical number in keenya kana garuu gaa asirratti negative 3, up to 4 itti dha kan nu kenna up to 1 itti dha kan nu kenna kanaafiyyuu afur kuni as keessa hin jiru waan ta'eef this is not kana ittiin fayyadamnu jechuudha critical number ta'uu hin danda'u jechuudha interval kana irratti inni kan biraani critical number gaafa barbaannu maal gochuu qabna inneerra bakka ittiin undefined ta'uu dandeera kan yookaan immoo f derivative of x ni bakka ittiin hin jiraanne jechuudha does not exist kanaafiyyuu kan inni hin jiraanne functioning kun iddoo kamitti dha kan inni undefined ta'u yennaa inni jalaa kun 0 ta'u kana jechuun immoo x is equals to 2 irratti jechuudha so critical number meeqa qabna jechuudha amma 2 qabna jechuudha sababiin isaa maalidha tuun kun immoo negative 3,1 keessa hin jiru waan ta'eef ammas hin hafaa jechuudha critical number hin kanaafuu critical number nuti qabnu meeqa qofaadha jechuudha x is equals to 0 qofaadha jechuudha
Sana booda erga kan akka kanaatti qabaanne booda asirratti gaama functionii kanaatiif absolute maximum fi absolute minimum barbaaduudhaatiif maal goona jechuudha. Tokko at critical number irratti functionii kan evaluate goona. Inni kan biraan at the end point yookaan immoo isaan kan lamaan irratti jechuudha. Kana jechuun egaa jalqaba irratti f of 0 barbaanna jechuudha. F of 0 jechuun egaa functionii nu kenname akkam ture asitti dabalee barreessuuti. Functionii keenya maal ture? It is x square minus 2x plus 4 divided by x minus 2 ture. Functionii nu kenname jechuudha. So gamma f of 0 barbaanna jechuudha. F of 0 jechuun egaa functionii kana keessa 0 galchina jechuudha. Gaafa 0 galchinu 0 square minus 2 times 0 plus 4 divided by x minus x in keenya 0 la 0 minus 2 is equals to 4 divided by negative 2 is equals to negative 2 taati jechuudha tokko. Inni kan biraani at the end point in tokko negative 3 dha. Kanaafuu f of negative 3 barbaanna jechuudha. Negative 3 gaafa keessa galchinu negative 3 the whole square minus 2 into negative 3 plus what 4 divided by negative 3 minus 2. Kana gaafa hojjennu negative 3 gaafa square goonu 9 kunis immoo positive 6 plus 4 divided by negative 5 ta'a jechuudha. Kun lamaan 15 walitti 19 irra negative 5 ta'a jechuudha. Negative 19 irra negative 5. Inni kan biraan immoo meeqa barbaadudha? F of 1. Sababiin isaa maalidha? End point inni bira 1 dha waan ta'eef jechuudha. Sana boodannaaf inni as keessa galchinu 1 the whole square minus 2 into 1 plus 4 divided by 1 minus 2 taati jechuudha. Is equals to asirratti egaa kana gaafa square goonu tokkodha. Tokko hir'isu 2 negative tokko ta'a plus 3 plus 4 positive 2 divided by 1 minus 2 gaafa goonu immoo negative 1 dhufa. Is equals to negative 2 3 ta'a jechuudha. Sana booda gaama asirratti ilaalaa inni kun negative meeqa arganne negative 2 kun immoo 19 over negative 5 dha. Kana jechuun negative 19 divided by 5 jechuudha. Inni kan biraan immoo negative 3 arganne jechuudha. Asirratti egaa inni kun negative 2 dha. Inni kun immoo 19/5 jechuun meeqa dhufa? Approximately negative 3 point wayii dhufa. Sababiin isaa maal 19/5 to inni 4 dhufa miti. Kanaaf 19 kun 3.5 dhufa jechuudha. Isaan kana keessaatti egaa inni garmalee guddaan isa kamidha? Negative 2 dha jechuudha. Negative 2 ni garmalee guddaadha. Inni garmalee xiqqaan immoo isa kamidha jechuudha? Negative 19 over 5 ta'a jechuudha. So absolute maximum keenya maal ta'a jechuudha? Absolute maximum point keenya jechuudha. Absolute maximum point is equals to maal ta'a jechuudha? This negative 3 negative 0, negative 2 ta'a jechuudha. Absolute maximum keenya iddoo kanatti immoo absolute minimum point keenya immoo maal ta'a jechuudha? Is equals to inni immoo asirrattidha negative 3 irrattidha negative 19 over 5 ta'a jechuudha. Inni immoo kana ta'a jechuudha. This is all about absolute maximum and absolute minimum dha jechuudha. Inni kan biraani kan nuti walitti ilaallu jechuudha. Iddoo kanatti interval isaanii akkamitti arganna yookaan immoo first derivative test wanti jedhamu jira. First derivative test akkuma isa kana dura walitiin ilaalle jechuudha. First derivative test irratti maadha? Let c be the critical number. C ni critical number yoo ta'e jechuudha. Of a function f on the open interval I. Open interval I jedhamu irratti jechuudha. Critical number yoo ta'e containing the number c if the sign of f derivative, sign in f derivative jechuudha, changes from negative to positive at c. Sign chart kaasne jechuudha. F derivative in sign in isaa yookaan immoo mallattoon isaa jechuudha negative irraatii gara positiveatti jijjiirama yoo ta'e f has a relative minimum at c. Negative irraatii gara positiveatti jijjiirama yoo ta'e f maal qaba jechuudha? Relative minimum qaba jechuudha. Inni kan biraan if the sign of f changes from positive to negative, f immoo positive irraatii negative jijjiirama yoo ta'e immoo jechuudha at point c irratti jechuudha yookaan immoo at the critical number, then f has a relative maximum at c ta'a jechuudha. Inni kan biraan if the sign of f derivative does not change yookaan immoo change hin jiraatu yoo ta'e jechuudha, then f has no relative maximum or minimum at that point. Point sana irratti relative maximum ta'e relative minimum hin qabu jechuudha. Asirratti gaanni kuni maal barbaaduudhaaf nu fayyada jechuudha? Relative maximum isatti qaba, relative minimum immoo eessatti akka inni qabaatu barbaaduudhaaf nu fayyada jechuudha. So asirratti procedure to find the relative maximum or relative minimum. Kana jechuun relative extreme value akkamitti akka barbaadnu jechuudha yookaan immoo local extreme value akkamitti akka barbaadnu jechuudha. So to determine the relative extreme value of a function using the first derivative test.
asirratti relative maximum yookaan immoo relative minimum barbaaduudhaatu jechuudha. First derivative test fayyadamna jechuudha. One can follow the following steps. Inni jalqaba maala find the critical numbers of f. Critical number of f barbaadu qabna. Inni kan biraan from the sign chart irratti jechuudha. F derivative x of x using the critical number as a poles. Kana jechuun critical number fayyadamneetu maal goona jechuudha form goona jechuudha. Eenyuun sign chart. Inni kan biraan apply the first derivative test and decide the extreme values if any. Yoo qabaate extreme value isaanii maal goona jechuudha decide goona jechuudha. Fakkeenyaatiif asirratti bifa exampleetiin ilaallu. Asirratti functioning kun nu kennameera. Find the relative maximum and the minimum values of this jedha. Relative maximum fi relative minimum barbaadidha asirratti kan nuti jedhamu jechuudha. So asirratti jalqaba irratti maal goona f derivative at x barbaadna. F derivative x maaliif barbaadna? Critical number isaa argachuudhaaf. Critical number isaa erga arganne booda asirratti fakkeenyaaf negative 2,1 dha kan inni dhufe jechuudha. Okay. Asirratti egaa critical numbering keenya negative 2,3 dhufe. Negative 2,3 kan negative 2,1 kana fayyadamneetu maal kaasna jechuudha sign chart kaasna. Sign chart edda kaasne booda asirratti sign chart keenya irratti jechuudha f derivative at c kuni f derivative at c jechuudha. Kana jechuun iddoo kanatti fakkeenyaaf critical numbering keenya negative 2 dha. Negative 2 kana irratti ilaala 0 dha. From positive asirraatiin positive ture. Positive irraatii gara kamitti jijjiirame? Gara negativeatti jijjiirame. From positive to negative. Positive irraatii gara negativeatti jijjiirame yoo ta'e positive irraatii gara negativeatti jijjiirame yoo ta'e maal taanneerra this maximum value qaba jechuudha. Relative maximum relative maximum qaba jechuudha. Asirratti immoo ilaala negative ture gara positiveatti jijjiirame. Kanaafiyyuu tokko irratti maal qaba jechuudha? It has a relative maximum qaba jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha from the sign chart above we see that f derivative changes its sign from positive to negative at what at x is equals to negative 1 and the changes from negative to positive at x is equals to 1. Therefore the function has a local maximum value at negative 2 and local minimum value at what at x is equals to 1 irratti immoo maal qaba jechuudha local minimum value ni qabaata jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha iddoo kanatti ilaalle ture wal faana jechuudha. Derivative test irratti maal jenneera f derivative changes the negative from negative to positive yoo jijjiirame negative irraati gara positive yoo jijjiirame innis maal qaba jenneera has a relative minimum qabaanneera. Yoommoo from positive to negative jijjiirame immoo jechuudha has a relative maximum qabaata jechuudha at number c. If there is no sign change it has no relative maximum nor minimum. Kanaga exercise irratti maal allu exercise 2.16 irratti jechuudha. Exercise 2.716 asirratti maal jedha find the relative extreme values of the following functions if any jedha yoo qabaate barbaadidha jechuudha. Asirratti kan nuti gaafatamne jechuudha. So asirratti gaa eerra kan jiru kana barbaadnu. Eerra kan jiru kana barbaaduudhaatii fi relative maximum isaa ta'uuti relative minimum jechuudha. Jalqaba irratti maal barbaadudha critical value barbaadudha jechuudha. Critical value barbaaduudhaatii fi f derivative at x barbaadna jechuudha. F derivative at x gaafa barbaadnu kana gaafa derivate goonu maal ta'a isheen kun 6x square minus isheen kun immoo 18x kun immoo maal taate 0 taate jechuudha. 0 taate. Sana booda amma kuni f of x derivative. F of x derivative keenya arganne booda critical number barbaadna jechuudha. Critical number gaafa barbaadnu kana maal gochuudha qixxeetaa 0 taate. So 6x square minus 18x is equals to 0. Kana jechuun 6x to'alatti baafanne maal tafa x minus 3 tafa is equals to 0. Kana jechuun kan inni 0 ta'u x is equals to 0 or x is equals to what positive 3. Isaan kun critical number dha jechuudha. Critical asirratti ga dominii kana keessa jiramu hin jiru. Doominiin kana real number kuni kanaaf doominii isaa keessa jira waan ta'eef critical number. Inni kan biraan critical numberiin bakka itti function f derivative at x bakka itti inni undefined ta'u kun iddootti undefined ta'u jira hin jiru. Kanaafiyyuu critical numberiin isaa kan lamaan qofadha jechuudha. Erga kana lamaan qofa arganne booda jechuudha egaa maal goona sign chart kaasna jechuudha. Sign chart kaasuudhaatiif egaa critical numberii keenya asirratti barreeffannaa 3 iddoo kanatti 0 iddoo kanatti immoo 3. Sana booda akkatti asii gadeen saraarraa sana booda immoo asitti function keenya barreeffannaa jechuudha. 6x dha kuni immoo 3x minus 3 ta'a jechuudha. Sana booda kan akkanatti saraarraa donkum maal ta'a f derivative at x ta'a jechuudha. F derivative at x jechuun baay'ata isaan kana lamaaniitiin ta'e akkuma argaa jirtan jechuudha. Sana booda 6x kun iddoo kamitti 0 ta'a kan jedhu gargar baasnaa jechuudha. So 6x kun kan inni 0 ta'u
yennaa gatii x 0 galchinudha. 0 galchini 0 ta'a jechuudha. Sana booda gatii x 0 dha gadi yoo galchini faankshiniin kun maal taati? Negaativa taati jechuudha. Negaativ. Yoo immoo 0 dha ol galchini immoo maal ta'a? Positive. Up to infinity jechuudha. Sana booda inni kan biraan x minus 3 kun immoo kan inni 0 ta'uu meeqattidha? X is equals to 3 gaafa ta'u. Kanaaf yoo asirratti sana booda kanaa gaditti yoo galchine maalatis negaativ. Kanaa olitti yoo galchine immoo maal ta'a? Positive. Sana booda egaa f derivative at x ni maala baay'attoota isaan kan lamaaniiti. Kanaafiyyuu kana walitti baay'isnaa jechuudha. Negative times negative positive. Asirratti maal ta'a? 0 ta'a. Iddoo kanatti negative. Kana lamaa walitti baay'isna jechuudha. Iddoo kanatti kun 0, kun immoo positive ta'a jechuudha. Amma gaa asirratti ilaala. 0 kana irratti yookaan immoo at x is equals to 0 irratti saayiniin isaa gara kamitti change ta'ee from positive to negative attidha kan inni change ta'e jechuudha. From positive to negative atti gaafa change ta'uu absolute miti relative maximum dha moo relative minimum dha jenne. Sana gaa way yookaan maal gochuu qabdu first derivative test sana shamaddaduu qabdu yookaan immoo bifa salphaa ta'eedhaatiin gargar baafachuu dandeessu. Fakkeenyaatiif function f of x tokko bifa kanaatiin jira yoo jenne jechuudha. Function bifa kanaatiin jira yoo ta'e asirraa kaasee akka kanaatti gaafa deemnuti increasing function dha. Increasing function dha taanaan f of x derivative isaa maalaan irratti greater than 0 dhaanneera. Inni kan biraa immoo iddoo kanatti immoo ilaala. Function kun maal ta'a asirraa kaasee asii gadi gaafa deemnu immoo decrease function ta'a dhaanneera. Decreasing function dha taanaan immoo wanti isaa maalaan irratti negative dha dhaanneera. F derivative at x isaa less than 0 dha jechuudha. Amma gaa asirratti ilaala. Iddoo kanatti positive ture, iddoo kanatti immoo negative ture. Positive irraa gara negative jijjiirame taanaan maal ta'a jechuudha? Has maximum value qaba jechuudha iddoo kanatti. Kanaafiyyuu bifa kanaatiin salphaatti gargar baafachuu dandeessu jechuudha. Isa kana shamaddaduu keessan irra jechuudha iddoo kanatti. If the sign of f derivative changes from negative to positive yookaan iddoo kanatti positive to negative yoo jijjiirame has relative maximum. Isuma amma jenne faana wal fakkaata. Bifa kanaatiin yoo qabattan garuu ishee kanaatiin jechuudha bifa salphaatiin gargar baafachuu dandeessu jechuudha. So kanaafiyyuu iddoo kanatti 0 irratti maal qaba jechuudha? At x is equals to 0 f of x has what? Has a relative maximum qaba jechuudha. Relative maximum qabaata jechuudha. Inni kan biraan at x is equals to 3 irratti immoo jechuudha. F of x in keenya has maal qaba? Iddoo kanatti immoo ilaala. From negative to positive attidha kan inni jira. Negative irraati gara positive atti. Kana jechuun functionichi decrease ta'a dhufee laala akka kanatti increase ta'e. Iddoo kanatti decrease gaafa ta'u f of x derivative in keenya less than 0 laala decrease ta'a. Iddoo kanatti immoo increase ta'a dhufee jechuun f of x derivative in keenya maal is greater than 0. Sababii kanaatii fi has minimum value qaba jechuudha iddoo kanatti immoo. Iddoo kanatti immoo has a relative minimum qaba jechuudha. Relative minimum qabaata jechuudha. Relative minimum qabaata jechuudha. Kuni bifa kanaatiin yoo ilaalle ga'aadha natti fakkaata. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa lammaffaa irra kan jiru maal jedha? If f of x is equals to x cube plus ax plus b has a relative minimum value of x4 at x is equals to 2 find a and b nuun jedhe asirratti jechuudha. Asirratti kan nu kenname maala? F of x nu kenname. F of x kun immoo maal qaba nuun jedheera? Has relative minimum value 4 qaba nuun jedhe. Relative minimum value isaa meeqadha? 4. Eenyu irratti? X is equals to 2 irratti nuun jedhe. Kanaafiyyuu tokko maal beekna? F of 2 keenya qixxeetaa 4 akka ta'e beekna. Maaliif? Asirratti relative minimum value isaa 4dha. Eenyu irratti? X irratti. Kanaafiyyuu F of 2 is equals to 4dha jechuudha karaa biraati. Kanaafiyyuu kana F of 2 is equals to 4 gaafa barbaannu as keessatti x bakka x kana lama galchine barbaanna jechuudha. Kanaafiyyuu 2 the power of 3 plus 2a plus b is equals to what? 4. Kana jechuun 8 plus 2a is equal plus b is equals to what? 4. Kana jechuun immoo karaa biraatiin maal jechuudha? Keessatti barreessu 2a plus b is equals to what? Negative 4 ta'a jechuudha. 4 minus 8 waan ta'u tokko kana qabna. Equation tokko hidhaati qabadha kana equation tokko. Equation inni kan biraan immoo maadha? Iddoo kanatti has a relative minimum value of 4 at x is equals to 2 nuun jedhe. X is equals to 2 irratti relative minimum qaba taanaan x is equals to 2 kun maalidha jechuudha? Karaa biraatiin it is critical number dha jechuudha. Critical number dha jechuudha. Kana jechuun egaa kana gaafa derivative goonu critical number arganna derivate goone alaala. F derivative at x
is equals to gaafa goonu 3x square plus n taatu 3x square plus n kuni is equals to 0 gaafa goonu tokko gatii x meeqa arganna jechuudha karaa biraatiin x is equals to 2 arganna jechuudha kana jechuun egaa x is equals to 2 ni it is 0 of this function dha jechuudha kanaafiyyuu 3 into x2 the whole square plus a gaafa goonu qixxeetaa meeqa ta'uu qaba jechuudha 2 ta'uu qaba sababiin isaa maaliifidha x is equals to 2 is a critical number taanaan critical number is another relative maximum or no relative minimum qabanu jire relative minimum qabatana achirratti this must be this critical number ta'uu qaba sanaafiyyuu 3 times kun meeqadha 4 ida'u a is equals to 2 kun lamaan 12 plus a is equals to 2 kana jechuun a is equals to kun gaafa ta'u negative 10 ta'a jechuudha gatiin a gatii a edde negative 10 arganne booda gatii b immoo fitness keessa galchine barbaadudha jechuudha so 2 times negative 10 plus b is equals to negative 4 sanaafiyyuu b is equals to walitti nabatu negative 20 negative 4 plus 10 is equals to positive 16 ta'a jechuudha gatiin b meeqadha 16 gatiin a immoo meeqadha jechuudha negative 10 dha jechuudha so functioning keenya gaafa barreessinu jechuudha f of x is equals to x cube plus iddoo kanatti ax jedhamti n keenya negatiivaadha kanaaf isheen kun minus taati minus 10x plus 16 ta'a jechuudha functioning kun egaa relative minimum value 4 qaba jechuudha at x is equals to 2 irratti jechuudha kun kana fakkaata video keenya xaanu irratti equation of tangents and normals to curves kan jedhu waliin ilaalla agasittiyyuu subscribe share gochuudhaatiin nu deeggaraa isiniin jedha galatooma nagaatti